Mariin mootummaa Itoophiyaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifamaa jiru amma akka dhaabate dubbiimaan ministirii dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaadder Mallas Alam ibsa torbanii har'a gaazexeessotaaf kennaniin ibsanii jiru. Dubbiimaan waraana bilisummaa Oromoo kan addunyaa Odaa Tarbii tiwutara ofiirratti waraana bilisummaa Oromoo fi sirnicha gidduutti mariin itti fufee jirus ta'e karoorfames hin jiru jechuun barreessaniiru. Ambaasaadder Mallas gama biraatiin daawwannaa guyyaa 5 caamsaa 23 hanga 28 bara 2023 itti aanaa muummichi ministeeraa biyyattiif ministeera haajaa alaa akka ta'an Dammaqa Mokonnin Chaayinaatti gaggeessan walitti dhufeenya Itoophiyaa fi Chaayinaa saffisaan guddachaa jiruuf keessumaa gama investimentii daldala qonnaa dawaalee yookaan qorichaa fi dabarsuu teeknooloojiin guddateera jedhan. Itti aanaa muummichi ministeeraa yuunivarsiitiin qorannoo dhimma alaa Beejing kitaaba afaan Amaaraa barattoota Chaayinaaf qopheesse eebba isaarratti akkasumas wantoota biroo irratti argamanii jiru. Dubbiimaan ministirii haajaa alaa Itoophiyaa kun dhimmoota yeroo ammaa barbaachisaa ta'an biroo irrattis dubbatanii jiru jechuudhaan Keeneedii Abaata Finfinnee irraa gabaasee jira. Waraanni Sudaan mariin humna dafee qaqqabaa waliin taasisaa ture addaan cituu isaa dubbi himaan waraana Sudaan beeksisanii jiru. Oduun kunis bal'inaan kunooti. Qondaalli kun roobii har'aa akka jedhanitti tarkaanfiin kun kan fudhatame mormii humnootii saffisaa dhukaasa dhaabuu gargaarsa namoomaaf jecha tolfame irra deebi'anii cabsuu isaaniitiin akkasumas kanneen akka hospitaalotaa bu'uuraalee siviilotaa kan biroo magaalaa Kaartuum keessaa itti fufiinsaan qabachuu isaanii kan dabalatu ta'uu ibsaniiru. Kun kan ta'e immoo torbanneen hedduudhaaf waldhabdee gareewwan waraana Sudaan lamaan gidduu jiru maanguddummaan furuudhaaf hojjetaa akka turan Ameerikaa fi Saawud Arabiyaaf rakkootti ta'ee jira. Saawud Arabiyaanis ta'e Ameerikaan kanarratti yaada tattamaa kennan hin jiru. Sudaan walakkeessa baatii ebila keessa waraana ishee fi kan humna saffisaa yookaan RSF jedhaman gidduutti lolli erga ka'ee booda jeequmsa keessatti fagaattee gadi bu'aa jirti. Yaadaan kan qoodame manni maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii qoqqobbii meeshaa waraanaa Sudaan kibbaa irratti kanaan dura kaa'ee ture akka itti fufu murteessee jira. Gabaasa kanaafis jaallanne. Biyya haaraa addunyaa kanaa akka taate Sudaan kibbaa mormii ka dhageessifte yoo ta'u Raashaa, Chaayinaa fi biyyoonni Afrikaa 3 kanneen qoqqobbiin akka kaafamu gaaffii dhiyeessan sagalee kennuurraa of qusachuu isaaniitiin uggurri meeshaa waraanaa Sudaan kibbaa irratti yeroonsaa dheerate. Wixineen murtii ugguraa Yuunaayitid Isteets qopheessite kun kanaan dura caamsaa darbe sagaleen irratti kenname fudhatame sanaan wal fakkaataadha. Akka kanaanis sagalee deeggarsaa 10 mormiin lafa hin jirretti sagalee kanneen hin kennin hafan 5 uggurri kun ragga'ee jira. Murteen kun leenjii marsaa jalqabaa xumuruu fi humna tokkummaa hundeeffame eebbisiisuu dabalatee qaamolee waliigaltee aangoo qooddachuu bara 2018 karoorfameef hojiirra oolchuu keessatti guddinni jajjabeessaan argame simatee jira. Garuu jeequmsi cimee itti fufee jiru rakkoo siyaasaa nageenya rakkoo diinagdee fi gargaarsa namoomaa kutaalee biyyattii irra caalaa mudatee jira. Yaaddoo jedhu akka qabus ibsee jira. Pirezidaantiin Naajeeriyaa haaraan wixata darbe kakuu raawwachuudhaan aangoo qabatanii biyya isaanii heddummina uummataatiin beekamtu tokkoomsuudhaaf nageenya buusuudhaaf waadaa seenanii jiru. Gabaasni kun sittaanis ni dhiyaata. Maanguddoon umrii 71 haaraa pirezidaantii Naajeeriyaa ta'an Boolaa Tinuubuu jeneraalli waraana duraanii Maamuduu Buhaarii ka paartii wal fakkaataa keessaa yoo ta'an umriin isaanii 80tti aangoo gadhiisan. Buhaariin marsaa 2 erga bulchanii booda biyyattii galaana rakkoo diinagdee fi kan nageenyaa keessatti dhiisanii aangoo gadhiisan. Pirezidaantichi haaraan Tinuubuun tamsaasa kallattii magaalaa guddoo Abuujaa keessa ka jiru waltajjii Eagle jedhamurraa haasawaa dhageessisaniin akka pirezidaantii Riippaabilika Federaala Naayijeeriyaatti dirqama koo nan ba'a hojii koos hamma humna kootitti dhugaadhaan nan raawwadha kunis amanamummaa fi akkaataa heera mootummaatiin jedhan. Hoogganoonni biyyootii alaa fi bakka bu'oonni sirna kanarratti argaman pirezidaantota Afrikaa kibbaa Cyril Ramaphosa, kan Ruwaandaa Paul Kagame fi kan Gaanaa Nana Akufo-Addo akkasumas jilli Yuunaayitid Isteets, Biriteenii fi Chaayinaa dabalatee argamaniiru. Kaashim Shettima itti aanaa pirezidaantii ta'uudhaaf kakatanii aangoo qabatanii jiran. Lamaanuu paartii biyya bulchaa jirurraa filannoo gaggeeffameen injifachuun isaanii labsame.
Yakka dirqiidhaan gudeeduutiin himatamanii kamisa borii mana murtiitti dhiyaachuudhaaf kan jedhani hoogganaan paartii mormitootaa Seenegaalii jiraattonnii fi deeggartoonni isaanii magaala Daakaaritti akka mormiidhaaf bahan waamicha dhiyeessanii jiru. Haala seeraan alaa ta'een poolisiidhaan qabamuun isaanii kan ibsan Osummaan Soniikoo hoogganaan paartii Paastee Paatriyoot jedhamu yommuu ta'an paartiin isaanii qeeqa mootummaa Maaksaal irratti dhiyeessuun dargaggoota biratti deeggarsa hedduu akka qabanu himameera. Namni kun filannoo pirezidaantummaa bara 2019 taasifame irratti sadaffaa kan bahan yommuu ta'u filannoo bara 2024 irratti hirmaachuudhaaf ibsanii himannaan amma isaan irratti dhiyaate akka isaan filannoo irratti hirmaachuu hin dandeenye gochuudhaaf shira siyaasaa isaan irratti hojjetamaa jiru ta'uu isaanii ibsaniiru. Namni waggaa 48 ta'an kun yommuu bara 2021 qabamanii hidhamanii turan hokkora uumameen namoonni 12 du'uun isaanii ni beekama. Gara oduu biraatti yommuu darbun immoo hanqinni wabii nyaataa cimaan biyyoolee 22 keessatti guddinaanis ciminaanis jiraachuu akka danda'u dhaabbanni mootummoota gamtoomanii akeekkachiisee jira. Oduu kan immoo kan bal'inaan nutti himtu jaalladheedha. Gabaasni mata duree iddoowwan ijoo beelaaf saaxilaman jechuun akeekkachiisa duraa kan hanqina wabii nyaataa jaarmayoonni tokkummaa mootummootaa lamaan jechuun jaarmayaan nyaataaf qonnaa akkasumas sagantaan nyaataa addunyaa gidduu kana baasan. Kanaaf jecha bakkeewwan beelli cimaan hammaatuuf carraa guddaa qabutti lubbuuf jireenya baraaruuf akkasumas beelaa fi du'a ittisuuf tarkaanfiin gargaarsa namoomaa hatattamaa akka fudhatamu gaafatee jira. Kunis baatii waxabajjii kaasee hanga sadaasa bara 2023 akka ta'u ibsameera. Burkina Faso, Haiti, Mali, Sudaan, Afgaanistaan, Naayijeeriyaa, Soomaaliyaa, Sudaan Kibbaa fi Yemen sadarkaa akeekkachiisa olaanaatti ol guddataniiru. Riippaabilikiin Afrikaa Waaltaa, Riippaabilikiin Deemokiraatawaa Koongoo, Itiyoophiyaa, Keeniyaa, Paakistaanii fi Riippaabilikiin Araba Siiriyaa bakkeewwan yaaddoo guddaan jiru jechuun akeekkachiisee gara Maayinaamaarittis babal'ateera jedheera. Oduun har'aaf jenne.